Fiidiyoo tana keessatti warreen chaanaala lama qabdan keessumaa chaanaala tokko guddaa qabdan chaanaala xiqqaa hogguu bantan bifa osoo fiidiyoo tiyya daqiiqaa 10 daawwadhaa fi kan jettanii namoota hin rakkifne teessaniif illee ittiin hin dhiphanne sabiskiraayibiin isiniif teessuu fi chaanaala xiqqaa guddaa jalatti kaa'attanii akka carraa ta'ee firu faayila keessan hogguu laalee itti sabiskiraayib isinii godhuu danda'u. Arra fiidiyoo tana keessatti tanaan isinii qabadhee dhiyaadhe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune jirra jirtu hordoftoonni kabajamoo kuni gadaa oroodhaa hogguu dhuftan warri namaa dura laayik sheer naa godhuudhaan na wajji hirmaachaa turtan guddaa galatoomaa isiniin jechaadha. Arra fiidiyoo tana keessatti sabiskiraayibarii daqiiqaa 10 yoonii fi namni naa laale malee narraa kaafate waan jiru sammuu keessaa balleessa. Hamma inni kuma gootti fiidiyoo irrattuu gaduu hin lakkisin. Fakkeenyaaf fiidiyoo tana laallee kiroomi fayyadamna. Kiroom dhoofne haatti fayyadamnu. Yeroo kiroomi fayyadamne YouTube chaanaal akkuma yeroo taanetti seenu sanitti seenne YouTube chaanaala itti barreessina. youtube.com hajuu itti barreessina. Yoonii fi asirra hajiraatu taate sanumarra dhoofne. Akkuma yeroo haanii gara gubbaraa tuqaa sadeen kana hogguutu inni gara jalaatti gabbuunee diskitoop saayitii godhannee bal'ifne haa argisiifnu. Fakkeenyaaf hogguu diskitoop goonee akkanatti yoonii fi nuun dhufee chaanaala irratti hogguu gadhoofne YouTube istiidiyoo jettu gara jalaa irratti gadhuquudhaan mallattoo kastamaayizeeshinii tanarratti yeroo takkaadha. Mallattoo tana hogguu asirratti rukunne. Anama fiidiyoo tana hedduun asirraa qaba waan garagaraa fiidiyoo warra sabiskiraayibarii gara fuulduraan ilaaluu fi kanneen kana fakkaatan hedduun asii qaba. Fakkeenyaaf fiidiyoon keessan bakka kana warreen hin jirre gara fuulduraatti mul'ataa fi mallattoo asii kana dhufnaa add section jettu tana asirratti yeroo takkaaf dhoofna. Erga asitti dhoofnee gara gadii kanatti gabbuunee barreeffamoota jiran kana gara xumuraa irratti feature channel jettu tana asirratti dhoofne yeroo takka feature channel tanatti hogguu dhoofne asirratti barreessina. My second channel jettu tana yeroo takkaaf hogguu bakka kanatti barreessine bakka kana ni argitanii. My second channel jettu tana asitti barreessine asii booda maal godhuu qabna chaanaala deebina. Bakka kanatti chaanaala yeroo duraatiif yoonii fi sarchiitti kan isinii bahu taate asitti sarchi godhattan. Yoonii fi sarchi ta'uu baate immoo deemtanii liinkii fidattanii asirra kaa'attan. Anammas yoonii fi sarchiidhaan naa bahee ni ilaalame. Amma sarchi goonaan anamma chaanaalli kiyya inni lammaffaadhaa isa kana sarchi irratti naa dhufe. Isin ammoo yoonii fi isinii dhufuu baate liinkii fidattanii bakka kanatti kooppi gootanii. Erga akkatti raayitii itti godhannee booda gara jalaa kanatti gabbuunee dan goona. Asirratti bakka kanatti ni argitan jee yaada dan goona. Amma chaanaalli yeroo duraatiif yeroo duraa tokkoon kaa'ee jira amma lama ta'e jechuudha. Amma kana isin garsiisuuf malee lama godhuun barbaanne eegasii booda immoo asirratti upload gootan. Bakka kana ni argitanii upload gootanii. Amma asirratti chaanaalli amma achi kaa'ee lama ta'e jira. Mee deemnee YouTube seennee haa laallu. Hoomii viidiyoo pileelistii bira hogguu dabartan community garagalee chaanaal jettu jalatti hogguu dhufne chaanaala jala kaayamee jira jechuudha. Kun amma dura upload hin goone lammaffaa akkana kaa'ama. Ammoo viidiyoo yoonii fi pileelistii fi kana hidhachuu baattan viidiyoon kun eessatti isinii mul'ata kan jiru fakkeenyaaf hoomii irra hogguu dhahee namni tokko hogguu dhufee isin laalu isinillee akka itti argitan asitti mul'achuu qaba jechuudha. Bakka amma viidiyoon kiyya kan namoota haarawaa sabiskiraayibii nan godhin fuuldura kaayee wanniin viidiyoo kana garsiiseef namoota saayibaa amma dura chaanaala kanaaf maatiin ta'in garsiisuufiin as kaa'e. Kanaafuu isin yooniif kun as jiraachuu baatan chaanaalli keessan kallattiidhaan bakka kana dhufaa. Fakkeenyaaf asii upload goonee baane haa jennu kana walii dudduuba deebina. Ammoo warreen viidiyoo akka kiyya kanatti asirraa qabdan viidiyoo garagaraa as jalaa qabdan warreen maatiin haa ta'ee jiru akka itti viidiyootti ilaalamnii fi warreen maatiin ta'in kana beekaatiin as kaa'ee yooniif kana haqee akkasiin naa dhufa jechuudha. Isin warri asirraa akkanatti hin qabne bifa kanaan
isiniif dhufa. Hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo kana hogguu laaltanii irraa fayyadamtan sabiskiraayib gootanii maatii chaanaalichaa ta'uudhaan na jajjabeessan isin nagaan naaf tura.